Artistii Zarii Wadaajoo artistii cunqursaa jibbuun tokkummaa leellisaa turedha. Pirezidaantii Waldaa Muuziqeessitoota Oromoo artistii Tsaggaayee Daandanaa sirna awwaalchaa artistii Zarii Wadaajoo irratti dubbataniin artistii Zarii Wadaajoo cunqursaa sabaa fi goota dhaloota qabsootti guddisaa turedhas jedhaniiru. Zarii Wadaajoo goota aartiitii, goota qabsootii Oromoo agarru namni asiin ga'e Zarii Wadaajooti yoo jenne ittiin baay'atu. Zarii Wadaajoo calaqqee Oromooti. Calaqqiseet Oromoo ibsee Oromoo bilisoomsee. Adde olaantuu haadha manaasaa jabduu waliin qabsoofte hilmoo hortee fi dhukkubsachiiftee haga gaggeessaa isaatti waan asiin geesseef galatoomi giiftii koo. Ijoolleen Zarii Wadaajoo dhalootan guddisa jedhee guddadhaa fi akka abbaa keessanii goota ta'a. Zarii Wadaajoo goota Oromoo tennaa jennu waan xiqqaa hojjeteetii miti. Haati warraa artistii Zarii Wadaajoo aadde Olaantuu Gammachuun dhaloonni inni guddisaa ture gaafa rakkoo isaaf owwaachuun yaalchisaa turanii galata guddaa qabus jetteetti. Biyya alaa ka'umsa katee mucaa inni guddise, dhaloota inni guddise, dhalootan guddisa jee biyya alaa deeme jee qarshii kennee fi biyya alaatti dhaqee achi ka'umsa taheen wal'aanee qarshiin isanummoo achitti nu jalaa dhumee dhibeen isaa hedduudha damee baafatee dhibeen isaa. Mucaa kana deebinee gaafachuu sodaannee dhalootuma inni guddise ammaas jijjiirama kanas kan fide Zariiwni dhibbaa fi dhibbatti ragaan ba'aaf ceekuu isaatiif fide. Mootummaan naannoo Oromiyaa haa galatoomu dhaloota inni guddise. Pirezidaantii naannoo Oromiyaa naa bilbilee Abshir sibira jirraa Zariin goota keenya, barsiisaa keenya, laayibrarii keenya idaa achirra jiru hundaa'u baasnee ni wal'aannannaa jechuudhaan wal'aannatan haa galatooman isaanis awwaala isaatis tolchaniif. Artistii Zariihuun dhibee isa qabe osoo hin taane waa'ee tokkummaa Oromootu na dhukkubaatii adaraa tokkummaa keessan cimsadhaa jechuun dhaammateeraa jetti haati warraa isaa aadde Olaantuun. Dhaamsi inni immoo isinii dhaame Oromoo waliin hirinaa. Oromoo waliin hirinaa, amantaa fi kutaadhaan waliin hirinaa, wal jaaladhaa, walitti dhufaa, yaada keessan walii galaa, biyya teessan guddifadhaa, biyya teessaniif jiraadhaa. Kana dhukkubsu irra guddaa illaa osoo hin taane dhukkuba osoo hin taane kana dhukkubsu Oromoo addaan faffacaatu na dhukkubsa. Kanaaf kana naa dhaaminaan jee dhaamsi kun dhaamsa isaati. Artistii Zariihuun nama dhaloota gootummaa dhaalu guddisaa turedha. Kanaaf nama sabaaf dhalatee sabaafis jiraatedha jedhanii Hafayyaa'in Caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan. Ani hunduu dhalootaan guddisaa jaan qabsoon isaan qofaan akka galma hin geenye isaan qofti xumuruu akka hin dandeenye waan hubataniif dhaloota of jalatti guddisuudhaan aartiidhaan ijaaranii akka guddatan mi'aa saba isaanii cunqursaa saba isaanii hubatanii hiikaa sabni isaanii rakkoo sabni isaanii keessa jiru hubatanii qabsaa'uudhaan akka gootummaa dhaalan har'a artistoota baay'ee sagalee uummata isaanii tahanii uummataaf wareegaman har'as uummataaf hojjechaa jiran baay'ees of jalatti horanii baasanii waan jiraniif isaan nama sabaaf dhalatanii sabaaf du'an kan jennuufis kana waan ta'eef hojiin isaan hojjechaa turan yoomillee nu jidduutti kan hin irraanfatamnedha. Artistii Zariihuun yeroo hundumaa tokkummaa nama leellisaa turanii fi tokkummaa saba isaa fi nama dhimman waan ta'aniif dhaloonni kana cimsuu qabasii jedhan Aadde Saadaa Abdurrahmaan. Hundaa ol wanni isaan leellisaa turan Oromoon sabni guddaan sabni bal'aan gootota baay'ee qabu tokkummaa isaanii akka cimsan akka wal dhagayan wal cinaa dhaabbatanii waliif hirkoo akka tahan yeroo rakkoos gurmuudhaan qabsaawanii injifachuu akka danda'an waan beekaniif ergaa gootummaa isaanii dabarsaa tokkummaa leellisaa waan turaniif tokkummaa isaan leellisaa turan san dhaloonni har'a jiru tokkummaa kana cimsuudhaan
bu'aa qabsoo isaanii kanaas ta'uu jijjiirama kana hubachuudhaan hundaa ol akka kabajamtuun haati warraa isaanii reefuun tana kaasan amaanaa isaan nurratti dhiisan nus akka mootummaatti isinis akka ummataatti akka dargaggootti akka artistiitti fudhannee walii wajjin taanee gooticha keenya kana seenaan isaanii bara baraan akka yaadatamu gochuutu nurra jiraata. Artisti Zarihuun bara jiraatetti nama cunqursaa balaaleffatuu fi tokkummaa uummataatiif cichaa ture waan ta'eef dhaloonni amma jiru isarraa kana barachuu qabaa jedhan ministeera aadaa fi ispoortii federaalaa obbo Qajeelaa Mardaasa. ስለ ህዝቡ አንድነትና ነጻነት በማቀንቀን ነበር። አርቲስት ዘሪው ወዳጆኒ nama tokkummaa fi bilisummaa barbaachisaadha. yaa rabbii bilisa nu baasi yaa allah bilisa nu baasi jechuun bilisummaa rabbiinis kadhachaa tureera. anaqee nawwaamina ani maqee miti lagaan nawwaamina ani malagaa miti paartiinis nawwaamina ani paartii miti ilma sabaati jechuun weellisaa tureera. Zariu Wadaajoon bara jireenya isaatti tokkummaa weellisuun jijjiirama har'a dhufeef sababa ta'edha. nama dhaloota barsiisaa turee fi bara baraanis yaadatamaa jiraatudha. አድናቂዎቹ ፊት ስታወስ የሚኖር ነው።